hordoftoota keenya jechuudha. Ammas akkasuma barataa biraa kan mana barumsaa sadarkaa lammaffaa bulchiinsa magaalaa Dodolaa haala golobamuu manneen barnootaa bara 2016 ilaalchisee barataa biraa isiniif qabannee dhufnee jirra. Barataan kun asumaan mana barumsa isaatis ibsee ofis ibsee waan jiru wajjin gaafiif deebii kan goonu ta'a. Noordofa. Barataa mana barumsa sadarkaa lammaffaa bulchiinsa magaalaa Dodolaati kan baradhu. Haala barnoota irratti yoo ilaalle baay'ee waan namatti tolu miti. Bara 2016 barnoota hedduu irratti yoo ibsa isiniif goone barnoota fakkeenya barnoota akka herregaa yoo barannu waan waggaa tokko barannu silaa simistira tokko qofa baranne waan waggaa guutuu barnoota chaaptarii 9 barannu simistira 2 chaaptarii 3 qofa baranne jechuudha. Kanaaf barnoota kanarra baay'ee miidhamneera. Akkasuma dabalatee barnoota kaawwanis osoo hin xumuriin jiru baay'eedha jechuudha. Kana barsiisota gahumsa osoo qabaniyyuu fedhii barnoota waan hin qabneef fedhii barsiisuu waan hin qabneef akkuma argan deemaatiin guyyaa barbaadan dhufanii guyyaa barbaadan akka godhanii barnoota nurraa xumuran jechuudha. Osoo hin baratiin qormaata karaa kanaan fudhanne jechuudha. Osoo sirnaan hin baratiin. Kanaaf haala bara 2016tti baranne kana yoo ilaalle baay'ee waan namatti tolu miti. Kuni gama keessaniin akkamitti akka ilaallamu nu ilaaluu qabda jechuudha. Mee amma asumaan barataa dhiifama wajjin gaafii sirraa qabu tarii waajjirri barnootaa gararraa Google miidiyaadhaanis tahee wantoota garaagaraatiin ibsanii qulqullinni barnootaa sadarkaa gadii kutaa gadii irraa eegalee qulqullinni barnootaa kan duraan irra fooyya'eera jedhanii himaa turan jechuudha. Isa kanaaf mee waajjirri barnootaa hagam isin hordoffii qaba qulqullinni barnootaa akkuma jedhan san gadi bu'ee sadarkaa hunda keessatti hordofamaa jirama hordoffis taasisnaa jirra jedhanii mana barnootaa keessan keessatti hordoffiin qulqullinni barnootaa ilaalchisee jiru hoo akkam jira waajjira barnootaa irraa tarii mana barnootaa keessatti warroonni daayirektaroota hordoffii barsiisota irratti taasisan maal fakkaata hagam barnoota hir'ina qabdan fakkeenyaaf akka barnoota herregaa osoo yuunitii takkaa'u boqonnaa 9 qabu 3 qofa barannee goolamnee jirra kan jettu kan irratti tarii yoo 9 haala kanarratti 9 keessaa 3 baratan haalli qormaataa itti bahu hoo wal fakkaataadha moo kilaasii namni garaagarummaa qabaachuu danda'a barsiisaan garaagarummaa qabaachuu danda'a kan fixanis jiraachuu danda'a hanga ammaatti warroonni argannee dubbisni warroota barsiisaa tokkoon baratan natti fakkaata. Kanaaf walumaa galatti qormaanni hogguu ba'u maal bu'uureffatee ba'e baruma kana ilaalchisee goolabbima ilaalchisee barri waan goolabameef kitaabnis goolabameera jedhanii jalqabarraa hanga dhumaa baasan moo hanguma isin barattan san kophatti yuunitii yookaan chaaftara 3 qofa isiniif baasan haala qormaataa ilaalchisee hordoffiinoo maal fakkaata? Kanarratti karoorri haa jiraatu malee wanni hojiidhaan irra gadi bu'ee nuuf jijjiiramee jiru. Hordoffii irraa eegale. Hordoffiin wanti sun afaanii haasa'u malee hojii irra kan nu oolee miti jechuudha. Kanaaf hojii irra kan nu oolee miti jechuudha. Maaliif jennaan wanti haasa'u akkaataa itti baratamu haalli jijjiirameera bara kanaaf haalli jijjiirameera jedhani. Garuu haalli tokko illee jijjiiramne karoora sammuu keessatti jijjiirameera harka irra hojii irra nu oolee jechuudha. Kana fakkeenyaaf barnoota maatisii irraa fakkeenya fudhan. Akka bara kanaatti kaarkulamii haaraatti ingiliffaaf herreegni ijoodha. Akka karoorri garraa gabba'eetti. Akka waliigalaatti maatisii fi ingiliffi ijoodha jedhaniitu barattoota irratti baay'ee himaa ture. Garuu ijoodha jedhanii barataan tokko dhibba keessa parsantii 49 ta'e taanaan barnoota dhibba osoo fideetii dabruu hin danda'u jedhan. Garuu barnoota sanniin lamaan irratti akkamitti akka baranne baay'ee gadi bu'aadha. Baay'ee digriis ta'eera jechuudha. Baay'ee gadi bu'aadha. Haa ta'uutii nuti kanarratti wanni baay'ee nu callaqee jedhe qormaata yeroo baasanii nuuf fidan qormaata barsiisaan tokko barsiisaa garagaraatti nu barsiisa. Tokko boqonnaa 3 nuti kabaranneeru boqonnaa 3 qofa. Garuu qormaanni akka waliigala mana barumsaatti baasee risiitti ba'a. Qormaata boqonnaa 7 keessaa baheera. Kanarra baay'ee nu miidheera. Kun ammoo baay'ee waan ulfaataadha jechuudha. Waan akkanatti ibsuu dandeenya. Boqonnaa 7 keessaa dhufeera qormaanni nu kabaranne boqonnaa 3 qofa. Kun immoo waan nu fooyyee haalli barnootaa wanni fooyyee jedhameetiin ilaallamu jiru jechuudha. Isa kanarratti mana barnootaa yeroo tarii boqonnaa 3tti takkaa'uu chaaptarii 3 dhaabdan kana gaafattanii ture daayirektaroonni falasniif kaa'uu hin dandeenye. Isin tun gaafate immoo gaafattanii falasniif kaa'uu dhaban. Kana yeroo hedduu jalqabarraa simistira jalqabarraa waan irra deddeebi'aa turre. Dura bu'aa mana barnootaa irra deddeebinee too gaafataa turre. Wamaa wanti nu fooyyee hin jiru. Isinii fooyyessinaa guyyamaan guyyatti nu jalaa qabaatiin deemanii macarrashaa waan baranaaf isin goonannu bara kaaniif yoo ta'e malee hin jedhanii akkasumatti xumuran jechuudha.
wanni irraa arganne nuti hin jiru jechaadha. Gaafii gaafii irraa gatiin nu arganne hin jiru wanta akka barnoota kennan hin jiru jechuudha. Akkuma amma asii kaasaa jirtu tarii waajjira barnootaa hooggansi ni jira. Fakkeenyaaf tarii bulchiinsa magaalaa Dodolaatitti hooggansi ibsaadhaan itti fakkaata. Yoo jijjiiramu baate akka an beekutti kanaaf isa hoo dubbistaniin turre inni hoo isin hin dubbisu hordoffiin hin jiru akkammee haalli kun maal fakkaata yoo inni isin hordofne isin ofii hordoftanii dubbistaniirtu. Kana irratti baay'ee deemneetoo isaantu nu dubbise qaama poolisiidhaan wal barsiisuudhaaf sagantaa barataa poolisii jedhanii wal barsiisuudhaaf dhabnee achitti wal nu barsiisaa oolanii kanarra nuti kan dhumne waa'ee barnootaati barnootarra jirra mee waa'ee barnoota kanarratti wanni nu fooyyee argataa hin jiru kana barnoota kanarratti waa'ee kana mee akkamiin nu laaltanii. Mee tariitii waajjira barnootaa kana yeroo dubbiftan amma tarii hooggansas sagantaa barataa poolisii jedhu irratti walitti isin qabanii jiranii achirratti isinis maal jettanii gaafattan maal isinii deebisan? Nu kanarratti sagantaa poolisii barataa jedhanii wal barsiisuu jedhanii nu waamanii nuti garuu kan nu waamaniif waa'ee barnootaa isin ibsaniirani yeroo kilaasii isin waaman kana sagantaa kanaaf jedhan sagantaa kana jedhanii nuuf hin ibsine waamanii too erga nu waamanii eessatti sagantaa bulchiinsa magaalaatiin nu waamani galma bulchiinsa magaalaatitti sagantaa poolisii fi barataa wal barsiisuu jedhanii nu waamanii akkasii yaada nuti waa'ee barnootaati seenee too waa'ee qulqullina barnootaati seenee too isin gaafanne akkamitti waa'ee barnootaa kana nuuf ibsuu dhabdanii sagantaa biraatiin nu dubbiftan seeneetti dhufne jennaani nuti amma isaatti kanatti waa'ee sirna jiru warra kutaa 12 malee keessa dhammatti hin dandeenyu waa'ee kutaa 12 malee amma kana hin dandeenyu. Qulqullinni barnootaa hanga gadiiti yeroo jedhamu maal fakkaata qofa isa kanarratti maal jedha? Qulqullinni barnootaa sadarkaa gadii irraa kan jedhu tarii baratama kutaa 12 kuffisutu sadarkaa gadii irraa hanga achi jedhamee kutama 12 hangeenye achi kuffisnaadha. Maal fakkaatamee deebiin isaan isinii kennan? Wanti haasa'amu kun kutaa 12 qofa irratti kan xiyyeeffannu amma yeroo hin qabnu kan jedhan yoo irratti ilaallamu kutama 12 san geessinee barataa kuffifna waan jedhu natti fakkaata akka ilaalcha xiyyaati. Maaliif jennaan qulqullina gadirra ka'ee gadii qulqulleessaa dhufaa sila wanta tokko jalqabarra kaasanii haga xumuraatti qulqulleessaa dhufanii kutaa 12 sirreessinaan kutama 12 san kuffisna jechuu waan ta'u fakkaata natti. Kana kan jedhes maalirra dhaabbatteeti? Kana kan jedhes deebiin isii kenne moo maalirra dhaabbattee jetti? Deebiin nu kenne deebii qormaata barattoota kutaa 12ffaa irratti kan xiyyeeffannu malee keessan irratti hin xiyyeeffannu isaati kanatti yeroo hin qabnu kan jedheef kanaaf waan kana dubbadhe. Barataa kutaa 12tti kuffisuuf malee abdii wayii itti horanii bakka hin ga'uufi miti kanarra dhaabbattee jette jechuudha. Galatoomii ibsa nu kenniteef hangana yoo jenne baay'ee si galatoomfannaa ulfaadhu carraa gaarii isiniif haa ta'u galatoom.